النور ميديا، نور على نور. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Annuur Miidiyaa, kun barnoota konkolaachisummaati. Barnoota konkolaachisummaa irraa barnoota beezii taheen jalqabnee turre. Har'a barnoota lammaffaa backing up akkamitti akka karaa sirrii fi salphaa taheen of duuba deebi'uu dandeenyu irraa dubbanna. Of duuba deebi'uudhaaf duraan dursinee wantoota konkolaataa duuba jiru check gochuu qabna. Ija keenya laallee yoo akka tasaa ijoolleen daa'imman kan yeroo konkolaataa keessa seenan duubatti arguu hin dandeenye wantoota keessan dursinee ijaan check gochuu qabna. Erga keessa seenne immoo karaa agarsiiftuutiin laallatuu qabna. Konkolaataan duuba yoo dhufaa jiraate bitaa mirgaan dura duubaan check gochuu qabna. Erga check goone itti aansuudhaan miila keenya kan mirgaa bireekii irratti hanga dhumaa gadi qabna. Saniin booda giirii konkolaataadhaa gara arriitti deebifna. Dura yoo staappii irra jiraate yookaan ammoo driving irra jiraate garamitti as jijjiirra gara arriitti as jijjiirra, reverse jechuudha. Egaa otoo miila keenya bireekii irraa ol hin fuune harka keenya ka bitaatiin marii qabannee harka keenya ka mirgaatiin ammoo teessootti hirkannee ija keenyaan of duuba laala. Suuta bireekii irraa miila keenya fuunu suutan irraa ol fuudha. Yoo jenne konkolaataan of duuba deebi'uu jalqaba. Biyyoota tokkotti agarsiistuma qofatti illee fayyadaman rakkoon qabu. Biyyoota gariitti immoo yeroo of duuba deebi'an dirqama ijaan of duuba laaluun harka bitaatiin marii qabatanii harka mirgaatiin ammoo teessootti hirkifatanii of duuba garagaranii akkasitti ilaalaa konkolaataa of duuba deebisuun barbaachisaadha. Maaliifi waan iji agartutu irra sirriidha kan daawwitiin arganirra. Yeroo konkolaataan of duuba deemu kana konkolaataan akka malee ariifata waan ta'eef of duuba deebuu keessatti gaazii irra ejjatu hin qabnu. Yeroo gaazii irra ejjanneetiin hin jenne konkolaataan akka malee fiiga. Saniif yeroo of duuba deebinu wanti nu godhuu qabnu bireekima gadi qabne san suuta miila irraa ol kaasu. Yeroo nuti miila irraa ol qabne ofumaan deema. Yoo nu baay'ifne irraa ol qabne saffisaan deema. Yeroo dhaabuu barbaanne maal goona deebineetumaan bireekima san gadi qabna. Haala saniin konkolaataan dhaabatuu danda'a jechuudha. Walumaa galatti akkaataan teessuma keenyaa yeroo of duubatti deebinu miilli keenya ka mirgaa bireekii irra taa'a, harki keenya ka bitaa marii qabatee karaa istireetti yoo deemaa jiraanne akkasumatti qabee taa'anii yoo ammoo bitaa mirga jallatuu barbaannellee harkuma bitaatiin olii gadi jallifna. Harki keenya ka mirgaa yookiin ammoo ceekuun keenya teessootti hirkatee fuula keenyaan of duuba laalaa akkasitti of duuba deebina. Yoo ammoo kan agarsiiftutti kan fayyadamnu taate agarsiiftuu keessallee laalaa lachittuu fayyadamuu ni danda'ama. Yeroo kaan agarsiiftuu laalaa yeroo kaan of duuba mil'ata. Haala saniin of duuba deebinaa jechuudha. Yeroo of duuba deebinu kana gaazii ittiin kenninu yoo gaazii itti kenne akka malee fiiga. Wanti nu godhuu qabnu miiluma bireekii irra keenya san suutan irraa ol qabuudhaan konkolaataan of duuba akka deemu goonaa jechuudha. Yeroo dhaabuu barbaanne immoo deebinee bireekii san irratti gad ijjanna.